Kanaan dura abbootii amantiin arrabsinaa abbootii amantiitiin bu'inaa jennaan ijoolleen didanii amma. Sababni isaa inni guddaan kana jedhanii haasa'aa jiru. Gaafan ulamaa rabbii in tuqinaa in abaaramtu. Ulamaa rabbii in qeeqina. Mucaan kun immoo waan kana deebitee amantee jirti. Warri abaarsaas booti sana nyachaa turtanii abaarsa qabda warri naan jettan abaarsan qabaari. Abaaramuun ni jirti. Gara biraatiin immoo gargaarsota adda addaa gochuudhaan kan beekamu Maaster Abinnet dhukkuba guddaadhaan qabamee jira. Ilma namaa jalqabaaf. Nama kana nutis akka ummata Oromootitti waan isa barbaachisu hunda godhuufii qabna. Dhuruuta du'aa ittiidhaan anafa immoo akkan irraanfanne gizee du'aa gootan gizee rabbii keessan kadhattan anfa'ee jirush. Aidan balash. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akam jirtu jarramantii bira jarramantii muslima, jarramantii protestaantii, jarramantii ortodoksii, jarramantii fiqrisizimii. Fiqrisizimii waan isin dhibu keessaa biyyi Itoophiyaa naa ta'an jirtu jedhee Keeniyaa keessatti deemee amantii ofii gaggeessataa jira. Keeniyaa keessatti deemee namoota gara ofiitti waamaa jira. What's your name? My name is Major Prophet Damsash. Major Prophet Damsash. Yeah. We are not a Christian, we are not a Muslim. Keeniyaanonni simmoona biyya addisiitu nu dhufee jedhanii taqabbalanii jiru. Gara biraatiin immoo hundi keessanuu laayikii gochuu akka hin daganne shoorota. Adaraa rabbi. Adaraa laayikii godha. Sururii haadhaa dhiirri waan dhiirat hojjetaati immoo kana hojjetti. Laayikii gochuu keessan akka hin daganne laayikii 15,500 999 sanirraa barbaada. Hundi keessanuu laayikii godha. Gara viidiyoo keenya. Kabi karaya, kabi. No. Ashi. Kan itu sih barangnya sa? Kabi karaya, kabi. Garap, kabi raya. Sama nih tiga itu tuh. No. Kisar. Raya, enggak deh nih raya. Enggak ada nufta sabara. Safari dhufe maal gochuudhaaf rakkina keetiin bakka siluma ati barranyaa ta'uu qabda ture ati barranyaa taata inni immoo waan biraa akka yaanne isin immoo gara biraatiin immoo abbootii gadaa irratti qeeqni guddaan ka'aa jira. አባ ገዳ ኤርትራዊ ነው ስላችሁ አታውቁም እንዴ? ሻቢያ ነው፣ ኦነግ ነው፣ ወያኔ ነው ብያለሁ። ኦሮሞ አይደለም አባ ገዳ። እኔ ሌንጫ ብየቴቲ ጋፋ ጀፍቴ ሰሬ ኦርማቱ ስኛታ ወርቄን ሀርኮ ፍራ ቀበኒስ ጭረችን መት ፈካታን ሱን ዱጋት ገዳን ነገኛ ገዳን አራር አቦቲን ገዳ ጃርሱማዳን አዶናይ መነሂዳቲ ባፍቴ መነሂዳቲ ባሱን ዋንጋሪዳ ዮ ጃርሱማ ፊ አራራን መነሂዳቲ በሁቴ ዳላቻፋ ማልፍ ያዘትን ጆሌን ሮሞስ ተም ኡመተ ኬኛ መነሂዳ keessatti jiruuf sagaleetuun ta'e deemanii tiktaakaroota biraachi keessa baasu jaraatiin qeeqni guddaan irratti ka'aa jira. Yaraaswa yaarrabbaate soota ammaas siraallesh jetti miti jarrasonu. Kanaafuu jannaan kan keenya akkamitti ilaalaniiti wanti keenya akkamitti biratti fudhatama qabaachuu dhiise jedhamee immoo yaanni guddaan irratti ka'aa jira. Abbaan gadaa yookaan immoo haati sinqee kashalabee duriyyee simbiloota maneedhaatti hidhame tokkoof jaarsummaa bahu osoo hin taane biyya iddoo gurguddaatti eegamu dhageeffadhaa wanti kun dhugaadha taanaan dhugaa rabbii dogoggora cimaa tuumame dhageeffadhaa obboleessaatu bosonaaf gaara taa'e walitti tokkos jara kanaaf beektota meeqa. Akkas ture abbootii gadaa irrattis rakkinni tokko uumamee jennee namanna abbootiin gadaa immoo tiktaakaroota kan biraallee achi keessa jiranullee akka jarri nuu baasan abdii qabna. Astagfirullah lazim. ሩኪ ይመችሽ። አዋ እንጨምጨም በደንብ ከሰጣችሁኝ በደንብ ከሰጣችሁኝ ወዲባይ ወደባይ አይና ላይ የሚሷም መሳይ ወዲባይ ወደባይ አይና ላይ የሚሷም ጀሪ ኩለማናዳ ፊልሙ ስንት ፈካታ ጅራምቲ ገሩሚቲ አንሰከስ ጂኒተን አንሰከስ ጀዴ ያዴን ቱሬ ወሩታ ዱጋ ረብቻ አንሰከስ ጀዴ ያዴን ቱሬ ጋያ ጀቹራ ከነበሩዳ ጀዴ ጉርባዳ ፉቴ ኪስቲ ጎዴተን ጉርባን ለቴ ኪስቲ ሰነን አንዴ ቢስኔ ዋን ባዬ ቀረት ላሌተን ጉርባን ኩና ከኒ ሳንከና ዮኪኒሲ ከነፉዴ መሜጅራ ወሩታ እንስ ሞ ከጀዳ ጅሩቲ ፍቅር ወር ነው ጀዴ ጅራ tokko facciati dulluqattaniitiin tuftanii teettan qixaatiin lammata ammoo jechuudha. Nagartanii miti. Qixaatiin tokkoffaa meeqatte? Qixaatii tokko facciati dulluqattaniitiin tuftan.
اللي زاني نتوفت لا 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 بقى لا 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 بليز عادي أنا لا توكيتشا أنا أمريكانا جرا توكيتشا أنا سداسة عادي نرى أجر نين كيرو نمباس والله بالله كان عايزين تاچا نمري نمباس والله ቆዳዊ ጉርጉራ ጅርተሙ ከዚህም ባስኔ ቆይ አረ ንግዲ እንጀል ቀበሜ ቲክቶክ ይረቲ ኦሩታ ነምባሱ እሺ ታዲ ደን ነራ ቀየር ጋዋን ገና ድፌን ነምርቃን ሱራ ኢሳናት ኢሳን ብልቼ ዘገና ደረና ዋና نمباس أستاذ والله نمباس ربي كقدي نمباس والله كم شنو يزمو يبر نمباس والله jechuun kan simbaas ne meeqaan bitti yaadara rabbicha qixaaticha meeqaan bitteenyu nisitti gurguraa jiru qixaatii kana lawti maal lawti amma areeda guddatee kana maal bakka areeda dilaalle inde jalli malal birri Obat kalau mulai tuan laut ini, aha shurabi dah. Shurabi kali bos shurabi kan apa dalam manufan ni dalam. Laut itu cah nargira dis. An sijir an nargira. You keep talking, man. Kan jara kan imal tu sejeng an nargira bakal laut itu. Orang tahu laut itu sentai gersisu, kau izumi ni seni goda. Bek laut itu kan. Laut ini agar sifat cubar baraju rusak kan. अमरले का रोगर बांध ने सुना अमरले इंबर आंसी बरे राबाकू आरबू जरा आहा साथी ओह माय गॉड अकल में को साथ साथी दुरानो अल्लाह मिकन्या ने ओपलेंस ओलाली दिजवान वन हा साथी मालिन इंजी सनार मुसा ओके रिफेस से रे मते रिफेस वही दुरानो मिकन्या बका गोडलो वाले kayak ramal ek no gitu Asya mau jadi mulan ne wata kan itu mulan ne udah jadi mulan tuh namanya cuma tangkap ansi argirani akan kita lagi oh my god surai beri di balamar kita ada beri sodama ay bak katama keessa guutuu isaa akkas deemu qaba laalu dinde amara hin argu waan namul'isu waan iPhone aga akkamitti namni iPhone arguu dadhaba koyi kaameeraa maanii taate iPhone birrii 200 wada nama dhibdu dhugaa rabbicha akkamitti how hold on bro si jecha nama ijoollee guddisuu sin dandeenye manni mashataa ijoollee keetii samsama meera bakka samsama meera mana sireerra ati haadhoo qoqqobii kaffaltamu maanni akkasii samsama meera samsama meera akaaste ishigin kun ka'ee jennaan waan biraatu dhalate baggaamlaa kaattiin kaaytu samsama meera bakka samsama meera tokkoffaa gibira kanfalaan jirtu lammaffaa mana irraa hundumaa irraa si dhabaa hin jirru samsama meera si jecha ijoollee guddisuu hin dandeenye ijoolleen kee mana mashataa jirti mana shaayii ijoollee keetii manni mashataa ijoollee keetii manni farsoos ijoollee keetii samsama meera maal taatan hin meeshaa koo ashagdu samsama meera attiin kaaddu gana ashaguuti sirraa maaltu san cinqamee jechuun utuu kophaa isaa qabalee tokko ijaarrate maal ta'a ilmoo isaa wajjin qabalee tokkotu ijaarrate kophaa isaa jechuudha qabaleen tokko guutuun ilmoo isaa fi isatu ta'e maal ta'a akka yaadatte. Oroota hadha wallaa hadha ijoollee durbaa wajjin wal lolaa jirra hadha reef ijoollee durbaa wajjin wal lolaa jirra hadha reef dhugaa rabbicha eenyuun singiliitti hambisuudhaaf miidhagaa dura. dhiirri Oromoo tokkoyyuu fuuchuun irratti haram ta'u ture sila dhiira Oromoo irratti lama fuuchuu sadi fuuchuu afur fuuchuu miti tokkoyyuu irratti haram ta'uu qaba sila jechuun hin danda'amu malee wallahi tokkoyyuu sin irratti haram ta'uu qaba afur fuuchuu miti tokkoyyuu bulchuu dadhabdanii inni kaan ulfa garaadhaa baasee inni kaan ilmoo ji'a lama inni kaan waggaa lama inni kaan waggaa sadii irraa biyya Arabaatti ergaattan ofii keessaniyyuu dinqa Arabaa keessa daladdee bulaattoo ofiisiitiyyuu maal fuutan isin walla silaa dhiiruma Itoophiyaa irratti haram ta'uu qaba dubartii fuuchuun warruma fuuchuun haasa'an ciqilfatanii ciisan qaba jira walla ho hadha fuudhee hadha siyoositti dubbisaan naqama hadha fuudhee ganama deemamu silaa tokko fuuchuun iyyuu mucattiin kun rakkina siin uummata keenya irraa qabdu hin beeku
mee kaalkuleetii goona ummanni keenya dhugaa rabbicha oorota qalliin qalladinaasin amma ummanni Itoophiyaa gara miiliyoona 130 jidduu jira amma gara miiliyoona 130 jidduu jira amma miliyoona 130 gaa jira kana yoo lamaa firree gara miiliyoona 65 kan ga'u ummata keenya miliyoona 65 kan ga'u ummata keenya miliyoona 65 kana keessaa immoo dhiirotiin illee tuma qixxee goone gara miiliyoona 30 wayitii haa ta'u miiliyoonuma 30 haa jiru ummanni miiliyoonni 30 dhiira haa jiru ati kan itti beektu dhiira yookaan lama yookaan dhiira 3 ollaa kee kan jiran jara qofa beekta sirriitti ummata miiliyoona 30 kana akkamitti warra fuuchuun qabanu warti ni ruminaa jetta maal jechuun iyyateeti ati nu galaan jiru haasaan kee jechuun akkami amma tu beekaan hin jiru ta'e namni lafarraa ol balleessa beekaan baay'ee barbaachisaadha akkas yoo hayyerii walitti qabu ta'e maa rakkoon qabu dhugaa rabbicha namana danqabaa maal ta'e nuuf godhanii Hai, akkami nagaya gidduu kana badami amma vlogii ba'afaan Oromoo nin goda. Ganama ka'ee sirrii naxaf godhe ilkaan koo biqadhee ከዛ fuulan koo diqadhee እና outfitii guyyaa sittiin agarsiisa. Amma afaan Oromoodhuma wallaaltee ati dhugaadhaa kana amannu horoota mucaan afaan Oromoon beektu dhugaadhaa amannu. Now without sunscreen in behin haya apply ni goda sunscreen kiya demo afan Oromo sirritti baran jira akkami may afan Oromo commenti irratti naf barreessa haya bay insis immoo akkam balleessine amma mucattiin amma dara rabbicha mucattiin amma haasaa turte sun sis akkam balleessine amma afaan Oromoo illee barichiteen dhageessu waan isin jetteen beektu malee isin immoo jarraa sarra jirtan dhugaa rabbicha mucattiin sila waan isin jette akka dhageenye shi calluma jettee haasaa jirti like subscribe dha jettee haasaa jirti malee haa tokko miti adara rabbicha oliifa yaanush oorota gara baraatiin immoo caalimuunni gurguddaan dheengadda arrafamaa turan keessattuu waa'ee caatii irratti baay'ee arrafamaa turan amma garuu ijoollee sana keessaa mucattiin tokko immoo balaan irra ga'ee jira oolta. Gaafan ulamaa rabbii in tuqinaa in abaaramtu. Ulamaa rabbii in qeeqinaa in xiqqaattu. Ulamaa rabbii in tuqinaa abaaramtanii baddu isiniin jedhu na dhaga'uu diddan. Dhaggeeffadhaa aasuu amma jedhaatti sababa tokko malee laayivii baattee iyyaatti. Kunoo maalirraan ga'e ulamaa qalbiitti cabe. Batalee ustaaz Alii Sufi'aan naanidha. والله أستاذة سنة أكمن جالة أكمن لايفيدان وردوف يرقسي فيسبوكيدان باي قرصة أدى نمنا ما دبر سطوري جيت وان تاني فدي مقان ساني بدي إساني اللي قلبين جبي ميديا رتبرون سبر سيسان اللي آباني أما أرغان جران إيساني جو سغلي ساني جود أغان جرو لايفي رتس تيك توكي رتس قادن إيسيت سغلي ساني لغو أستاذة سنة قلبي جبسي تيكاتي أكمي أستاذين سن qalbiittiin cabne akkamiin du'aayittiin kadhanne abbo wallahi aasuu amma jammare malee boochi ganaa dabar gara lubbuutti adeemaanii beektaa deema du'aayin ulamaa kabbaadiidha nama ilmii rabbii qomaa qabu baay'ee kabbaadiidha wallahi boo'ee rabbi isaatti kadhate harkasaa ol deeffate hin dhabu kadhate kanaafuu amma caarraa asuun qabdi jedhee yaada akka kootti osoo lubbuun jiranuu osoo dhiifama gaafatte caarraa qabdeedhe yaada sanayyuu immoo isaan qofa. Abaarsa na boojjisan. Warri abaarsaas boojjisan jechaa turtanii abaarsa qabda warri naan jettan abaarsa qabu badii takka hin qabu badii biraa takka hin qabu. Dhageessanii ani nama hin zallamne namni nama waan namaan hatu hin sharmuutu hin hatu. Dhageessanii wanti ani hagarraan tanaa wanti natti ta'e akkana na boojjisee dhukkuba natti ta'e gargaraa gara mana boojjisu abaarsan maatiin na boojjisa abaarsa qabda naan jettanii mi'oorri hundi kasanuu yaa abaarsan qaba abaarsan na boojjichaa jiraanii. Dhageessanii garuu abaaramuun ni jirti hin abaarame. نمت دب الباتة حبيت آلت بالخاتم
Boyen jiwa na fi mi mani bonya ka buka. Bono na ka buka bono boy. Okko sinjaran jiru barmanta de asu ko an sinjaran jiru batagefat. Al sinjaran jiru batagefat. Manta de. Lesh bus. Iskere Asu. Waa tokko sitti mana dhaggeeffadhu immoo inni ati dhuftee sooshaal miidiyaa irratti akka boosu kun tokkoffaa diina kee gammachiisu boru ulaagaa yookiin immoo karaa ittiin namni ittiin gadi si qabu ofitti banuu si galee boo'uu barbaanda. Karra kee cufadhu shintibeetii seeni siqsiqqi jedhi boonti ugaachi baate fuula kee innim godhi dhiqadhu laa diddibadhuuti as kottu qisqis jedhiiti kolfi. Usaji wae stress wae with boy sanama wae kana ondari tayi mata banda. Usedin tahu jira wanu piaso jirti gudi hasin gudi jira to sutin jira gudi wae mi chosa ni kaso to wa makhiya haso jira nate fataro wanda wa mati ita wa mumchiwa nama tijara tu nama jinni isa me manta nama okay mira ke sabe aso dagefat lal ani sitti ni madajai ani madakan ke hunda nama beeku si galee amma mucaan kun akkas taateetti sababa tokko malee mucaan kun boossee iyyaa jirti laayivii irrattis ijoolleen baay'een gorsaa turanii jara dhaga'uu sin barbaanne mucaan kun akka dhukkuba cimaa keessa jirti isin immoo abbootii amantii eeggadhaa dhugaa rabbicha sin garuu waan akkasii akka nu jenne beeka nama sin dubbatu irratti gorsaa ijoollee sabii gorsaa deef nama miidiyaa kana irratti dhufu bareechaa gorsaa gara biraatiin immoo mubeen keenya gara birii 400 furrattee mucaa tokko irraa hin kennu jedhaa jira. Kuma di Afri fi shantama sitti kenne mon kennine kana natti amma waa kun maata mali sakina jalan taafne mali bosa fi deemne mali sakina irratti haga wal qiyaamaatu kaafatti moo eenyuun kun ansi gaafadhee maallaqa irraa qaba innaan kaffaluu dheesii uma gaafachuuf malee kaffalii fi miti bar eenyuun kun ana booteen hin beekni itti waliin haasa'e ati eenyuun ni gaafadhu kanaafanii baradda baafadhee ani haasaa tokko malee humaa kaffalii eenyuun nama kakadhee jira nama kakadhee wayii jira isee yoo ta'e eenyuun bicha bichaatti eenyuun dhimma maalii silkii irraan kaasu itti nama kakattee jirama eenyuun nati ana maqaa koo wallaaltullee obboleetti haawwiiti haawwii kam silkii silkii gizee adiin irratti cuftu kana haawwii shaafiisa silkiin irratti cuftu gizee adiin ittiin mallattootti wal beektan sirriitti lakkoofsa dhumni isaa wasaffiidhaan 19 waliin haasa'a hayyee maaltu maal ta'e giftii koo ishi maaltu maal silkiina jalaan kaaftuu naan deebi birrii yookaan silkiina jalaa kaasee subsiisii birrii naa deebisi obboleessi kee waan ta'e yoo ta'e mubaarikii maaltu galchine birrii 400 fi shantama sitti kenne mon kennine kana natti amma waa kun maata maali silkiina jalaan kaafne maali bosaa fi deemne maali silkiina irratti haga wal qiyaamaatu waa ifannaa ta'e haga wal qiyaamaatu dhiisi tokko fannaati no amma waan sitti mamu wanta silkiin jalaan kaafne silkii koo deebiftee haasa'uu dhiifta anis seeraan biyya seeraa keessa jiraan gara biraatiin immoo maastar Abinnet dhukkuba cimaadhaan qabamee jira dhukkuba kana irratti immoo namoonni baay'een boo'anii iyyanii kurrifatanii haasaa jiru. ማስተር አብነት ምን ሆንክ? ምን ነው ያመመክ? ምንድነው እሱ በሽታው? እንደ ፈጣሪ እንደ ስንት ሰው እያለ ስንት መታመም ያለበት መርዝ ክፉ ሰው እያለ እስቲ ማስተር አብነት ምን ሆኖ ነው? እንደ ፈጣሪ አንተ ለዳዎች እናት ስትል ለዳዎች አባት ስትል ለታማሚዎቹ ስትል ማስተር አብነትን አድንልን። ምንም አታርጉ። ስንት መርዝ ስንት መሞት ያለበት ስንት መታመም ያለበት ሰው አለ። እንደ ፈጣሪ ማስተር አብነትን ታሳምመው አለ። እንደ ፈጣሪ አረቶ እኔ ምንድነው የሆንከው? በሽታክ ምንድነው? እኔ ልታመምልህ የአንተ ቦታ እኔ ልታመምልህ በአላህ ምን ሆኖ ነው? ምን ሆነክ ነው ማስተር አብነት? እውነት ነው ልብስ ደብቆክ ነው እንጂ ታመሃል ታስታውቃለህ። በሽታክ ምንድን ነው? እንደ ፈጣሪ የእሱም በሽታ ሐኪም ቤት ራሱ ሳይሄድ አንተ አድንለት። ሐኪም ቤት ሄዶ ስጠይቅ ድነሃል ይበሉት ዶክተሮቹ ራሱ ድነሃል በቃ ሂድ ይበሉት። እንደ እሱን ታሳምማለህ ፈጣሪ እሱን ውይ እኔ ምንም ማለት አልችልም፣ ምንም አልልም። እንደ ፈጣሪ ከአንተ ጎን ይሁን። እሱ አንድ አላህ
እሱ ከአንተ ጎን ይሁን። አንድ አላህ እሱ ያድን። አንተ እንዴ አንተ ሞትክ ማለት እኮ የኢትዮጵያ ህዝብ ሞተ ማለት ነው። እውነት አንተ የሆነ ነገር ሆንክ ማለት የኢትዮጵያ ህዝብ የሆነ ነገር ሆነ ማለት ነው። እንደው ለድሃዎች ማን አለ? አላህ እኮ አንተን ከሱ በታች እኮ አንተን ነው ምትክ ያደረገ። አንተን እኮ ነው የተካው ለድሃዎች። አንተን እኮ ነው የተካው ፈጣሪ ከሱ በታች ማለት ነው። እንዴ እሱ መታመም የለበትም። ማስተራብነት መታመም የለበትም በፍጹም። እንደው ፈጣሪ አንተ ጦምቦሎስ አርገ የሱን በሽታ ቀላው ላይ ጣለለት። ጦሱን እንደ ስንት ሰው አለ መታመም ያለበት መሞት ያለበት ስንት መርዝ አለ። እንደው ፈጣሪ እሱ ምን አርጎ ይዋ ለሰው ስልሟች አይ ማስተራብነት መታመም የለበትም። ሼር ኮፕሊንግ አርጋችሁ ይሄን ቪዲዮ ለሁሉም ሰው እንዲደርስ አርጋችሁ ዱዓ ያርጉለት። ለማስተራብነት ዱዓ ያርጉለት። ፈጣሪ ለምኑለት። ሙስሊምም በሃይማኖቱ ክርስቲያንም በሃይማኖቱ ጸሎት አርጉለት። ሙስሊምም ዱዓ ያርጉለት። የብቾት ዱዓ ይጎዳ። ማስተራብነት እሱ መታመም የለበትም። ወላሂ ደሞ ቀቡዩ እንዶ ጸሎት አርጉለት። ጸሎት አርጉለት። ረቢ ጀዳይ ስንለ ዱዓ ይጎዳፊ ለፈጣሪ ስትሉ ዱዓ አርጉለት። እሱ መታመም የለበትም። እኔ ልታመምልህ በአንተ ፋንታ። አይዞህ ፈጣሪ አለ ከጎንክ እንጂ ምንም አትሆንም። namoonni baay'een akka inni isaa bo'aa jiru dhagee jiraannis waan kanas argaa ture. Mucaan kun amma gara biyya alaa deemee gatii akkamamuudha jedhe jennaan namoota isaaf akka kana bo'aa turan namoota isaaf akka kana immoo sagalee ta'aa turaniif mimee deebisee jira. መታመሜን ሰምታችሁ በጣም ብዙ ሰዎች እየተጨነቃችሁ ነው። መታመሜን የነገርኳችሁ እንድትጨነቁ ፈልጌ ሳይሆን እንድትጸልዩልኝ ስለሚፈልግ ነው። በርግጥ አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ጋር በነበረን ኢንተርቪው ቆይታ ጋዜጠኛው በድንገት ሲጠይቀኝ መታመሜን ነግራችኋለሁ። አሁንም ቢሆን ሁላችሁም በየእምነታችሁ እንድትጸልዩልኝ እፈልጋለሁ። ህመሙ የጀመረው አሁን አይደለም፣ ተላምደናል። ዛሬ 1 ዓመት ከ5 ወር አካባቢ የሚሆን ይመስለኛል። ያኔ ጎፋ በመሬት ናዳ ምክንያት ወገኖቻችን በሞቱ ጊዜ ለማገዝ እዛ ነበርኩኝ። እዛ ታመምኩ። ከዛ በኋላ ህመሙ በዛው ነው የቀጠለው። እስካሁን ባለው የህክምና ክትትል እያደረኩ ነው። ቀጣይ ያለው የህክምና ሁኔታ በቅርቡ ከሀገር ውጪ ሄጄ በቂ ህክምና አደርጋለሁ። ህክምና ብቻ ሳይሆን በዚህ ሰዓት ለኔ የሚያስፈልገው ኢትዮጵያ እናቶች፣ ኢትዮጵያ አባቶች፣ ወጣቶች ሁላችሁም በየእምነታችሁ እንድትጸልዩልኝ እፈልጋለሁ። እኔ ወደ ህክምናው እስከሚሄድ ድረስ የታመሙ አልጋ ላይ ያሉ ወገኖችን እያሳከምን እንቆያለን። በመጨረሻም አንድ ማለት የሚፈልገው በዚህ ሰዓት ለኔ የሚያስፈልገኝ አንድ ነገር ብቻ ነው። አሁን ከሚነግራችሁ ነገር ውጪ ለኔ ምንም ነገር አያስፈልገኝም። ሁላችሁም በየእምነታችሁ ጸልዩልኝ። ጸሎትና ጸሎት ብቻ ነው የሚያስፈልገኝ። ከዛ የተረፈው እግዚአብሔር ሁሉን ይችላል። Yeroo kana keessatti kan na barbaachisu akkas yaaddanuu birrii osoo hin taane yeroo kana keessatti kan na barbaachisu du'aa keessan qofa jala jira. Gurbaan kun namoota baay'ee gargaaruudhaan beekama. Namoota harka qalleeyyii baay'ee Amaaraa, Oromoo, Tigraay hin jedhu namoota hunda nama waan jedhame hunda gargaaruudhaan beekama. Gurbaa kanaaf hundi keenya iyyuu du'aa gochuu akka hin dagannee fi sagantaa haaraaf qabannee kanuma fakkaata. Sagantaa biraatti murtii deebinu ta'uu mimee.